أهلا 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 بك يا رمضان أهلا 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 بك يا رمضان باتي خباجمت باتي هند جالتو باتي سي خيس شيطاني هيدمتو تنهلن جنة سي خيس بانمتو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلين قيا كان أرديتنا خيس قرتن مرة كم نجا في قبل سنين جا استيانسي باتي رمضان باتي خبجمتو تقيس صدر كان قلنا معفو دمتون بقربين سنينجه بكجرتنت سلامتان تيجا تنقلني الراقاتي isin hageessuun isin jaa itti aansee obboleen kiyya ergaa gabaabduu takka dabarfachuufiin as bahe. Ergaan gabaabduun tunis dhimma waa'ee ibaadaa teenyaatii fi rakkoo addunyaa mudatte tanaa akkamiin wal cinaa deemtii waan jiru haga tokko irraa dubbachuu barbaade. Beekumsallee hin qabu, hagaan qabuun ammoo ifin tuffadhu jeetiin dhufe nasimattuu laata yoo nasimattangaa inshaallah bal'inaan fuulduratti waa hedduu hawlirraa barannu hawla barsiisnu ka isinirraayis anbaroo kanirraayis bartanni jira jeetiin abdii qaba. Inshaallah qara turtiitiyaatiin achi isin dabarsa. Obboleen kiyya jalqaba irratti rakkoon arraa addunyaa keessa dhufte irraa dubbanne yoonne waan nama dhibaati. Hogguna kana jedhu gariin ilma namaa rakkoon tun dhimma siyaasaatii wahuma ifiif gartee uummanni ikonomii walii qofisuu jecha hojjetee oofaa jiruu ja'a. Gariinoo maal ja'a? Lakkii dubbiin akkasii miti. Ardii tana keessatti hogguu fasaadni heddummaatee badiin daangaa baatee ilmi namaa wal zallamuun heddummaatee rabbiin ummata gartee zaalima kanaan gaqqabuuf fide ja'a. Tana kajibsiisnee yoonnees akkuma ummata amma duraa taana tarabbiif fide jechuu tana. Ummanni amma duraa wayituma rabbiin aayataaf waan takkatti fide akka isaan gorfamaniif waan takkatti fide ni kajibsiisan sababaa saniin rabbiin isaan halaaqe. Tanaaf dubbiin tun balaa rabbi biraa taate jennee amanuudhaaf irratti achi dhihoodha nuti qarastitichi dhiyaanna. Ammoo ta dubbiin dhimma siyaasaati wooma isaan gartee walirrattiin oofaa jiran malee waan gartee addaatii miti. Vaayirasummaan kunuu ka qophaa'ee laaboraatoorii irraa bahee warri jedhuus ni jira. Kanaas kajibsiisuun nama dhibdi. Akkatti kajibsiisuun nama dhibdu haala arkaa jirruutu akkasan nama dhuga nama goohisa. Haalli arkaa jirru maali? Dhukkubni kun namarraa fayya qaba. Namni irraa fayya kun hogguu isaan siima maal siin jaan akka waan qaamni isaa kun difaa firraa godhee waan barbaachisu gahee harkatee pirootiina qaamarraa irratti san harkatee firraa ittisuu danda'eetti himanii dawaa osoo hin ta'in qaamni isaa kun waan isa barbaachisu hogguu harkatti dhukkuba kana firraa ittisuu sila danda'uuf warri fayyaa akkana jee ibsa. Ammoo laakiin dubbiin san qofaa miti. Tabrootis ni jirti. Namoonni waan adda addaa himan keessaafuu dawaalee habashaa irratti dawaa habashaa fayyadamuudhaan kan dhinan kan fayyan ni jiranii waan jiru dubbachaa jiran. Nuti immas jidduu lameen akkatti irraa waa fudhannu yoo ilaalle namoonni waan saniin fayyanis kagartee yaalii birootiin fayyanis marti sababaa taasisaniitti sababaa saniin fayyan.
rabbiin dhukkuba buuseeti dawaa jala buuse. Tanaaf dhukkubni kun yeroon isaa gabaabduudha. Waniin irraa jeef ergaa rabbii irratti alayhi salaatu wasalaamii waan dubbate yaadadheeti. Balaan ummata nabi Muhammad irratti alayhi salaatu wasalaamii yeroon sii gabaabdu. Balaan ummata nabi Muhammad irratti alayhi salaatu wasalaamii yeroon sii gabaabdu. Insha Allah yeroo gabaabduu keessatti furmaata sii rabbiin nuuf fide jeetin qajeelaa rabbi irraa qaba. Taniin ittiin dabru yoo jiraatte waa'ee ibaadaa keenyaati. Ramadaan as deemu jira. Baatee keessa namni mirqaanu akkam gaggeessinaa waan jiru insha Allah wajjin laala. أهلا أهلا بك يا رمضان أهلا أهلا أهلا